kabajamtoota hordoftoota sagantaa TV gaaddisaa akkasumas Oborraa Global Media Network qilleensarraan hordofaa jirtan hundi nageenyi rabbii guddaa bakka jirtanitti alaa fi keessaan ilmaan Oromoo qaqqaalii isin bira haa ga'u jecha sagantaan istiidiyoo gaaddisaa yaalii tamsaasa miidiyaa gubbatti ba'uudhaaf godhaa ture dhibbantaa 85 xumure qophii haal duree waa hunda jechuudha isin bira dhiyeessuudhaaf sagantaawwan keenya kana keessatti akkuma kanaan dura beeksifne jechuudha jarmiyaan kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoodha. Sagantaawwan gurguddaa hedduuwwan fulleeffate keessaa tokko dhaloota waaltawaa eenyummaa fi sabboonummaa Oromoo irratti fulleeffate ijaaru akkasumas Oromummaan maal akka ta'ee fi daawwitiin qaree fi qareeyyii waraana bilisummaa Oromoo kana malees dhaloonni waan irra hubatee fi waan beeku qabu keessatti sirna hadhaa gabrummaa akkasumas cicha qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuu keessatti ilmaan Oromoo alaa fi keessan yeroo garagaraa jechuudha falma hadhaa gaggeessaa turani bara kana keessatti immoo har'as falmaa jira wareegama lubbuu isaatti kaffale cimseetii falmatee warra dhugaa haale har'as falmaa jira wareegama lubbuu isaatti kaffale dalagee ta'uudhaaf kufanii kabanne nuti sirra maynu daandii isaanii taraaranii ni baanya gumaa jaalewanii kabanne nuti sirra maynu daandii isaanii taraaranii ni baanya gumaa jaalewanii ni baanya gumaa gootowanii ni baanya gumaa qeerrowanii. Qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo wajjin taasisuudhaan ganoota akkasumas miseensota waraana bilisummaa Oromoo akkasumas qeerroo bilisummaa Oromoo wajjin fi hayyoota alaa fi keessaa qarreewwan shamarran eenyummaa sabboonummaa isaanii beekan wajjin sagantaawwan hedduu qabatee yeroo gabaabaa keessatti waan tokko gurra isin buusuu deema. Kun yoo maalidha? Gardubat Gargal Harkis